Osoon si laaluu mana kee cufii naanna'ii mana koo kottuun siin jedhe. Okay. Cufi si laalaan jira kunoo. Ati baay'ee kamal family kotti nagaadhaa mitan hin deema akka maraattuu matan mana gadi cufee deema. Dhaammadhuu sin dhaggeeffadha. Gasti achir koo na bira jira bari joo kanatti sin gashin dir maal jette maaf dhaammadhare. Gifti atillee ana qabaddu kottu qoosaatti ana qabaddu anillee nin bu'aa ana qabaddu kottati. Warra argacha ana qabaddaati kotta. Maal si qabatu warri si jalaa hundi mana koos jiru yeroo ati na bira dhufte yaanii dhufu maaliif sodaa? Akkuma amma si bira jira nutti na bira dhufu. Okay yalla. Yalla zikinnaan. Dhagaan ragara deebi'ee barbaade. Amantiin kuni amantii dhugaa miti, amantii jireenya miti, amantii karaa miti, amantii sirrii miti walumaa galatti jechuudha. Sababni isaa maaliifi Muhammad keessan jechuudha. Guyyaa tokko keessatti dubartoota 9 duukaa wal quunnamtii saalaa gaggeessa. Garuu inni mirga isaadha. Garuu immoo otoo kuni jiru kana baattanii amantii nama xiqqeessuun al maleedha. Kuni saba yoo jette immoo ragaa siif kennas hin jedhe. Saa? Ragaa kee fidadhu amma kallattiidhaan karaa ragaatti kan nuti deemnu. Yalla arakil wajjala kan alin boo suree maal qabrii dhufne sirriitti fakkaate mooyi. Kenna arakilotti sheeri godha. Koppilinki godhaa ijoollee. Qulqulluu yoo isin fidattan kiristaanan ta'an siin jedhe si arrabsaan jiru. Waadaa galtee taphate awwaal qaali. Ati waadaa galteera dursumayyuu. Galeera. Ragaan keessan ragaan dhugaa dhufnaan awwaleen keessan ta'eera naaman. Ragaa qulqulluu amantaan Islaamaa kijiba jedhu kan ergamaa keenya nama meeqaatti jettu kana fidi. Okay. Bu'ee bilbilee fideebu. Asirratti eesseen bilbiltuu maaloo? Kan anis jawaala lamaan qabu qaali. Silas nan sobne waan ta'eefi kana booda na sobda jedhee ani hin eegu keessan na godha. Ammareef sobuuf sodaachuu jammarte salaam. Dhugaamo. Ani kollu salaam sobdi soba shi karaan dura irratti argine dura gaana baa nama sobu sila nan beelne. Lubbuu konsii kenneem salaam yoo ragaan kee dhugaa ta'e ana amantaa kee hordofa waan an jedheefi naan amansiifattuwan an keessan kun barbaadu. Ragaanaa fidii ragaadhuma amantaan Islaamaa sirrii miti jedhu ragaa dhugaa. Ragaa ergamaa keenya waan na dhaga'i. Ragaa ergamaa keenya akka isaan sirrii hin taane si barsiise ragaa dhugaa. Ragaa amantaan Islaamaa akka sirrii hin taane ragaa dhugaa fidii karaa kee hordofan siin jedhe. Gabaabaadha gaaffiin koo dhumeera. Waliin dhaggeeffatu akkaataa taasoo beekaa akkaataatti dubbatu beeka. Waan dubartiin haasoo ta'ini wanti keessi ajajeen haasa'e. Ani duratti maalis hin jedhe. Amantiin dhugaa jireenya akka hin taane ofii koo amanee tanan. Garuu Muhammad keessan guyyaa tokkotti shamara 9 duukaa wal quunnamtii saalaa gaggeesse kasin jedhe caafamee jira. Ana miti quraana keessa irra barraa'ee jira. Habiibi. Fidi ragaa. Meera giftii wallaggaa. Ergadhu jedhiingaa. Ergadhu giftii wallaggaa natti mul'attu ergadhu. Maaloo koppilinki godhaa nama ollaa galchuu dide. Wallaggaa wallaahi hin jirtu. Maali kun miti bar ijji si argaan jiru maal isheen tun fiilmulee taranaa kan inni hin galchaane barbaadde maal isheen tun. Lakkoofsa barreessuun ikkoo gastii ergachuu miti mul'achuu miti. Nagaafiisin jechaa bar gastii ergadu. Egaa gastii ergachuun beenne galtee immoo maal gooti meenatti namni gastii ergachuun beenne maal dubbisa ol galee immoo. Tokkoffaa nama arrabsitan.